ولد لجو برا يكو أكا جرى عنده بخلان تاي أبو كذا قبل أسيب بيجانغ شو ture utun sirbu makina polisi dhufe fuldura keenya dhaabbate jarri makinaa kana argaan jiranu ati arguu achi polisiin dhufeera nana namicha isaa fincaan argine gaafa nuti gabbuu deemu lama tarkaanfadhee gaama gabbu ibsa eessan dhistee deemte mucaayyoo deebinu mataan dhaabataa jira awwaara bar awwaara ashawaa keessa miilaan dhaabataa jira miila otoo gargalee by the way kuma dibban fudhatee deemu yaa khalli waan ittiin jiru dhabe maaloo kana bareedu amannees mabannaa waan biraa keessa سمبوتا فانا مراتين عرفسي يوم تاني جي خيالي نا عرفسي تو مكان نكبي زي الله سوداني هلو أمارنيا يا كان نانجي أكمل جدا قبل جم توتو دفتر فوركس انترتينمنت عرفت كميرو برتي كوبي بشننا تبغى تغرغر في كذا كابو قبلني تني بنجرا خنا قفا متجاران تنا وجدتو تفوركس انترتينمنت بوتو وجينا تترجم نجرا إني برامو سربرايزي أجايبات وكورتني في قبنا هنگا لما تغنداتي تنفان فران نفراتي تنقبجاتي إيجان سربرايزين خينيس بشنني خينيس خنولين تروتها نفانا فران نفراتي تنقبجاتي egaa akkuma beekamu sagantaan keenya har'a sagantaa addaati wal qabatee gaazexeessitoonni 4X hundi keenya yoo asitti jirra wanti immoo walitti nu fide waan tokkotu jira waan ta'eef sarpiraayiziin keenya gara boodaatti kan ta'u ta'a dursinee ammoo tapha adda addaatiif gaaffiiwwan adda addaa qabna gara sanatti isin dabarsineenna warri as jiranus baga nagaan dhuftanii isinis illee baga nagaan dhuftanii tole gaamee sarpiraayizii keenyatti dabruun dura wanni arraan tanatti wal geenyeef dhimma baqataa fi baqattummaa wal qabatu keessattuu waan dhufnee biyya kana keessa jiraannuuf namni hedduun gaa biyya kana keessa waggaa jiraatu kaayyoo takka qabaa waan biyya kana dhufnee qabna soo dhimma kanaa wal qabatu mee akkamitti gara biyya kanaa dhufne tokkoon keenya namu piroosesa keessa dabree biyya kana dhufuu jira soo karaa kana taaribaan dhufaa namni hedduu rakkataa kana keessatti ammoo mudannoolee garaagaraa tanama qofalchiiftu tanama gaddisiiftu wantoota garaagaraa hedduu dabarsineetti as geenye mee san isinii fi waliif illee qoodurraa eegalleeti dhumarratti immoo gara sarpiraayizii keenyaa deemna namni gaa karaa kana hoggaa dhufu rakkoo garaagaraa mudannoolee garaagaraa waan nama qofalchiisu waan nama gaddisiisu akkasuma bu'aa bayii hedduu keessa dabrine biyya kana geenye mee akkamitti dhufte mee Angkan kau beekama ada tu kan naraja kamu dapat. Burka berai. Mali. Anggap tu wan mali. Mali berfateo. Itu mali. Be kamu dufte be jangan. Gafa dufte bar bantu. Malif duftesh. Akkamit dufte malif dufte. Wane lubrele beka baladi. Wane lubrele. Wane beka basana kasuma kabat aja. Yaru kakek tu gangalata dufne. Agwar ka beka mara. Sudan tibute ka konkolaatattiin biyya keenyatti nama sadii afur qofa feetu nama 24 feetee dhufte achi booda irraa galataa ta'u beekta amma kun yaadadhu fiita kanarratti gurbaa amaaraa tokko jira beekta nama gara 23 akkasiin waan akkasiitiin dhufne namni baay'ee jira mucaan tokko osuma deemu konkolaataan tun baratee nama argee jira mucaan nama beekta khufeera mucaan kofee jira شفيرين بيترتا ولد لجو برا يكو لجو برا يريد أنا نفدي مرة ده تمام نو نفدي تمنيتين أكسر دعوتين قد دبي مجايو دبيرو مثلا دعوتها جرا awara bar awara أشواق هذا ميلاد دعوتها جرا ميلاد بتوع كرجالي مثلا كرجالي أدبي كمو أكسر ترى أبدي كديفسني ما بكبري درا by the way نودي أشوا كو دونو سرقتي سرقتي يسرع له أما قابل ندربنو دانغا قديتين ندي وما نونجي نمشي رابي بكخنا تنام نيوخفي دي بيم فودو بكخنا بكتي كابوني يدي بيت أقدامي أصلا دي أمو جرودي
bakka tilaalamni osoo bu'ee hin deebinu jee sanitti maal duraa bu'ee beektaa? Jarkaana bishaan irraa waraabatan. Roottoon tokko jiru kana gubbara kaasa. Inni sun bu'ee. Namichatti maal fakkaate namni waan qofee ta'e. Innaa bakka sanii eega dabarree bakka daangaa kanarra ceene booda gabbu'ee namaa qofee mireef wayii nuti isin keessaa qofee nuun jedhe. Indee arrifadhe filaa osoo namni qofeelleedha namichi kun deebi'ee hin fuudhee. Iddoo qaba. Baguma rabbi nama hin godhanii jee namichi namaa isin biraa qofee miti jee hoddaa qofu argee jira. Akkasii jechuudha. Naa osoo namni ogaa qofillee bakka itti nama jiru amma akka isaa ta'e gurbaan bakkuma lafa nagaa keessatti konkolaatee kufee gurbaan lujuu barraaree eekko. Nu bira. Ila maaliif akkas ta'e beektaa? Konkolaataatti nu fiiddimi. Konkolaataa si fiiddu kana mucaan gara shifeertotaatiin bakka akka jaarkanuun namaa jiru san jira miti achi na lufe mucaa bira laala akkana ta'eetiin. Mucuma biraan bararee. Qilleensi fuudheetiin waree mucaa biraatiin lujuu barraaree eekko. Saffisa isaa dubbii keenya irratti saffisa isaa am viidiyoo waraabbataan dhufe gaafa dhufnu viidiyoo sana daawwachuu iyyuu dandeenya. Saffisni isaa waan afaanii ibsituu miti beektaa. Qilleensi kun akka waan jedhee kan ibsuun qabu akka tasaa shamarran gaafa dhufnu nuti shamarran nama 10 fi dhiira nama 6 wayti. Akka tasaa maalluun jedhani beektaa namoota karaa kana deeman irra warri dhiirri baay'atu isin qofa argine shamarrantu baay'ata shamarran kana keessaa dhiirri tokko nama bila fudhannee jechuun inni taarika biraatti samuudatti deebina. Akkuma kanatu fiignu akka tasaa awwaara baay'ee jira beektaa konkolaataan kun gaafa awwaaraan qabamte takka konkolaataa kana gafaa deemna nu gara caaluuf konkolaataan uma baate siin nu baanne. Ati gaaf san dubaree fi akkanan jirtu ture isii kana lamanii taataa barka gaaf san viidiyoo argina. Ofii kooti fukiisa keessa dhagaan kaawwadhee deema akka qilleensa akkas nam goonedha. Mucaa Tigree tokko nu wajjin hin jirti mucaan sun baay'ee bareeddi ammallee siin jiru. Inni rakkoon isaa dubartoota baay'ee bareeddii sana. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaani nama akka keenyaa karaa kana keessa deemtuuf hin malle wayiiti mucaan suni. Eertiraadha nuun jette akka Tigreedhas nuun jette baay'ee kan bareeddu wayiiti bakka waan qananiitti guddatte wayii fakkaatti beektaan. Fuulli keenya kaawwadhu wayiiti waan bakka itti guddate fakkaata kan keenya kan zeetiin gaafa wal bira qabnu. Achi konkolaataan kun utuu fiigu akkuma mucaan jedhee barrartee irraa kufte siinis. Erga fagaannee ijjinee dhaabbatee gizee fuunu mucaan akkuma mataan siitii fi miilli sii maali sii waliin beekamu haa ta'u. Fuulli kun karaa kana keessa gaafa deemu waan baay'ee nama mudata waan ta'eef. Kabraallee waan irraa waan hin dagadda jira beektaa. Yeroo biyyaa sana osoo yaadamti yaa bahe. Beektaa baree summaan tullee kanafaa kuuletta kanafaa baafneeti. Kuuletta kanafaa siin baafnee suufi kana siin godhamaa kuuletta irra garagalaa mana siin kuulitti galaa akkas suufi baane beektaa. Amma Suudaan dhufnee warra Suudaanii sunillee bakka weellisa jedhanii akka jaabana keessummeessee tokko takkitti bichaa bula. Guyyaa kaanii minibaasiin nu fuuteeti konkolaataan mucaa irraa bararee kan agarteerta isii bira nu geessiti. Isii bira irraa geessitu an shaanxaa kee fudhadheeti gabbinaa taa'u artistii mee weellisaadha beek gabbinaa taa'u agar afaan badaasanii maal rifadheeni. Artistii ta'e abbaa feete ta'e rifaatu san Suudaanitu konkolaataa na baasee an ofiin bahee hime garree akka bidaddeessaa kan makiina gubbatti. Ta'an joramboo gaafa dhufu seenaa ajaa'ibaa qabayya. An seenaa iddoo akkasii osoo hin tahin an kan qunname gallabaadhumatti. Yaani matamma akkuma dabalaatti. Osuma asin bagaatiin. An kophaa kiyya biyyaa bahee information illee qabu hedduu. Dhufeetiin amma achitti daangaa Itoophiyaa qaxxaamuree ati horadii matammaa dabareetiin jira. Seenni gallabaate namoonni hedduun beeytanii achitti hafiisaa dhahattee maallaqallee kafalta. Maallaqallee sharafatta achitti. Waa hunda godhata. Qamaatallee. Namoonni qamaa. Baaruu si deesii. Ammaatti nu qunname boorsaa xiqqaa tokko qaba duddaa huccuu keessa godhadha. Ati qofa balamaa fi shamida tichaartii abbata kan walama keessaa qaba. Jechuun biyyatti nama hiree fixee gaafa biyya irratti hin deemaa oolanii. Waan akka isaan dhufee furdee dhufeetiin mallee Itoophiyaa qarshii kun takka Sudaan keessa jirti 500. Boorsaa xiqqaa kana qabadee dhufee hangama kana duddaa kaadhiitti hin deemu deemaa qaallichi warra achi jiran guutuun afaan amaaraa beekan Sudaanii hundina jechuudha. Anamma boorsaa kaadhiitiin hafiizaa kiyyaa qofti 250 mitee 50 injee
250 kan beeku ammaan uummata kallee beeku gaa duudaadhaan miree wata kan beeku Waan nyaata fasi fakkaata si. een beeku jechuun dhalaa hedduu jira biyya arabaatti dhufan afaan arabaa haasoo beekanii dubbisan beekan garuu amma 250 jee meeqa jeen hanqasa 500 keessaa qaba kum takkan qaba ture idee kum takkan jijjiirra 500 ta'e haasoo 250 kan makiinaa kan kafalee borsa qayya fuudhee akka laaleeti 250 bartuu jedhe ammoo maal jeen akkana jeen hin kafaluun jeen kan fudhadhaa naan jee yalla tiqlaalallaa naan jee maal jeen ammoo deemsin jee etteewoo fudhadheetiin gaamma hin deema jee carraa biraan qabumi kafaleetiin deebi'ee makiinaa feeneetiin borsaa xiqqaallee yoo ta'e hin seentu keessa duuba kaanii narraa fuudhanii duuba kaan irraan fuudhee sudantichaa wajji wal qabnee sanboota afaan amaraatiin arrabsee yoo wantaane jee khiyyallee na arrabseetuma akkan na qabee እዚህ ያለ ሱዳኒ ሁሉ አማርኛ ያውቃል ናንጂ አወይም ያውቃል እንዳት ሳደብና እንጂ አማርኛ አቲ ቢጅራ በጋዴ ይተት አንጋ ሱዳኒ ምሬ ዳንጋ ተባ ደበረ በር እምቤ እንጂ አፋን አማራት እንግዲህ በየተኛት ቤቴ ይሮ ህዱ እንትጆለ ኦሮሞቱን ዋን ተከታኒ ዋይ አረባባ አረባውቴ አፋን አማራትን ዱራ ባና አከፈተ አፋን ባናል አከስማ ናረፈተማ ነቀቤ እዚህ ያለ ሱዳኒ ሁሉ አማርኛ ያውቃል እንጂ እንዳት ሳደብና እንጂ ገባና እንጂ እንዱባን akkasumatti rifadhee tuma seenee sanboota nagaan dhaqee Sudaan jalqaba kaan namoota rakkoota guddoonaan. Waa'ee faarii kennamaa jira dhibettanii jetti adaamatti jechuudha. Chaayinaa tokko jira makrobaasii keessa. Amma ijoollee namaa ilaallee jiranii anillee achuma keessa yaabannee osuma adeemnu gara dhufee hin beeknu dhuufuun tokko dhuufama. Makrobaasii keessatti amma dhuufamee jennaan ijoollee amaaraa sun hin jedhe. እነዚህ የማውን ነገር ይባሉ እዚህ ያሻገሩ የጥቤት ወራ ቻይና ሳይዱ ፈጭ ወራ ቻይና ሰንዶ ፈጭ በርባዴት ኦኬ እዚህ ወቀውል ነገር ቻይና ትኞጅን ቻይና ነው ጅንጅራ ማዋሲ ያመቴት ነው ጅንጅራ ቤተታ እነዚህ ሁሉ ነገር ምናምንቴ ይባሉ እዚህ የጥቤት እግዚአብሔር ነው ያርፋሳ ቻይና ቻይና ijoollee urga afaan bantee osoo waan takka dubbatin shifeeri kardhaa bakka karraa konkolaataan nu deema jechuudha. Yaa baati jirjeeruun gaarii. So akkati mee namni biraa ammallee hedduun keenya akkanumatti daldallee garaagaraa qabna. Dhiirri baay'ee akkatti dhufee meera. Ndatti dubbii akkamitti dhufte? Akkamitti dhufte? Mee jidduu abuubtu. Ishiin baawwaa meeqa akkatti hidhamtee maaliif naa? Qormaanni kan shamarran iyyuu baay'ata malee karaa kanatti yaa. Amma gabbiin ari'ame suni shamarrantu seenaa bara. Bakka hin taa'e dhaqee bara guyyaa sana wanti tiri naan jedhan. Adillee bakka kee wallaaltee. Awwaa akkas beekaa. Dhiira daarii miti gabbiin adeemsu takka aan dhagee jiru takka. Yoo xiqqoo turu. Dhalo maata. Yoo xiqqoo turu. Faadhee Suudaanitti infoormeeshinii qabdu seente. Maamadoon gubbaa bara. Achi gubbaa dhukkee baay'ee. Ani illee gaafsan taarifa Sudaan marraa ogizi asoo baanu kaartumeera. Makiinaa dila takka keessa nu haan beete. Jidduu tanatti barahaa jira. Barahaa kana gaafsan aduudha beete. Manni takka hin jiru bakka achi nu buusanii achi haga maallee inni keessan seenuu jaannee achitti dhaabbanne boo. Amma gachi dhaabbannu dubartiin hedduun hin jirtu beete. Dhiiraa irra guddata. Amma ijoollee dhalaadhaa nama sadii moo kana hojii jira takka immoo biyyumarraa akka jaarsaa ta'eeti jala dhufe jaartitii jechuun jechaa dura fiigaatiiti arabtichi gizee fiigaa dhufe jaartitii jechaa dura dhaabbataa fideen. Amma Suudaan gizee kaartuun bakka barahaa kanatti dhaabbannu torbaan takka ta'e achi keessa aduu wanni nyaatan hin jirtu. Eeshii yeroo duraatiif eeshii kanatti biyyee fakkaatuu fi fuul Suudaanii kan achittiin arkee fuul Suudaanii gurraacha kan maali wanni kana nyaata kana takka argeen beeku bakka waan biraan na fakkaata hin nyaadhu ture. San hin nyaadhu jee Usman taa'u wanti boolla qotanneeti cirracha kana keessaa qonnee naaf micoon sun dhakaa akka dallawootti ijaarree keessa rafnee carqii gubbatti uwwisnee rafna beete ijoolleen dhiiraatu nu gubbatee sen nu egaa bulti gaamma jarri arabaa hadiiraa kun baragee dhaabbeete. Amma sanboota osuma achi teenyutti tokko haarawaa dhufee arabtichi dallaala. Haarawaa dhufee nu laalee manuma hunda na yaame beete. Naggo na yaamu mucaa tokko. Maaliif yaamtaan ishee na arabanyaa beekaa bara oromanyaan beekuu jeen qoonis isa maddiidha. Seedaa akkasii jee gaddeebee boodarra akka ittiin dubbanne dubartii teenya eegaa jee mucaan akkatti maddiidha haasawaa beete ishii san naa fidaa jeen kayetiin dhaqee gizee nan dhaqu inti min wayin maaree naan jaabete matu maal lolaan gizee san arabanyaa akkasitti hin beeku maal lolan
خطو تاي جي إسا مدين تاي وقلت هاو أكنت بقى وانو دي سنيفين قد أمار إجاني بيته يا أبو سلال لا تيقر تيجي يا مجانا وجين دي مخون أو ما نلا لا تبلي سو خطة ما جارتي تيجي جي من أركان باس إنجان أكسي إيه هاي جي تمدوفه نبرتاي ما لا سيقول ديم تيجي قدك جينا لا جارتي تيجي شيني تيجي ديم جين إيه سان جارتي تيجي جي مرد دي سبب ساتين أركابه خانة تجيباني malah ini kayaknya nugen namni haget kagizia khane banu na fi mijon tun gabbina kaysan ukhan shufeti chajra gabbina tenya jolen dira duba tesi bete ani satina anote ani je bakkaru rari am dechu hayye samboda de wallahi miyona no ya rawanyani beiti ishe samboda ini tesi ogo tesu demne ti kharat dabbatani shufer tokosene gabbina san nam sadifuda infeno achi seni jeni beta ana chin senu jetin dide bu egon bu shuferti chete ane sene ishini te ante antarafan tae bete osumata jero kumbala ke bete harka khana suuto jedma mire shi khana tafashi khana fra ofu egale harka shi fute harka sa fute mo go wanti da marshi da doite bo gize doite shuferti che ariga makhina da ni da be ni bune malena lole bo ka de gize lolo mali fa ke sana to mani bar ari kesani hundi bo ani bete amma ke sana ro fa ma ete gize she loltu namni hundi lolole jolen ira ishin jatiriya mar echi sambodar akasti harote mit dubat debine jolen ira gabbina sente akasi biyetana sen egawai barahatu tangawai barahatu namonda geese jirti namonda geese ani wana lemu dande osma demnu makina sadi wal duradu ba demu turre makina nudura baade kamne osma wal duradu demnu bakka harati furo to ko turre sudan ma fi aswan tare yuduti na بكارت فور سنة تعرف لأن ما جاني ما أنت مكينة ديبي عنون جان مكينة ديبي جاني وكم مكينة ديبي نو مجون تو كده جولة تين متى أرسيتي فين جانب فقاتي مكينة را تلو تكذوب بكارتي إيش دوبا يقول مكينة ديبي ده مكينة قاد هو التنوتي أشي ميتيرا جدا صدق ما سيجي فقاني يقول لوكي مكينة تناغرتيه توما وين جاب كده تيجي تقولوا لا كده أنا كفار لب يا تكتر ماكينة جزء يخاف أنا متى ولا بس أنا بقى لا شنين دي كفار ما تقول أبو شوفرتي كوبا أنت وجرا شوفرتي جالس دلائي أستايلين قاعد كده Juta barra rikete. Juta barra rikete. أنا ما بيها أبو نما نورا ديم إنتم نمشي أري أما تشيلو خيسة ما تيندا وتشوفه مال تي جولين تعرفان عربا يتلو مدير نمان نورا في يتني كمان مكينا بيقولوا سلام شو مكينا تنيا رانا مكينا برودة برسان راتي أما نمشي تاكت كده كده فتي وانس يا مدي كيسه هندامني حركم كابا جي بكا هندك أمور ما أنت هندامني شيء خرج سماه شو حركة كابارا الله حركة كابات در بارا جد هو أنا جاي باتي بار يردي دلس مرونه جد أبو أمو أكن قرآن أدري ما أنتن مكينا تنو كده سيجار مار كده micoran David itu harga nama anak mungkin kau dong jen asin nak kapan jen jaran. Nama itu makina aku masih nane patahkan tim micoran nane sih asfure itu mico nama judut mico di Fairos nak nanti batante. Mico nak kena borat. Tole Sharuka. Ugana mati Akan borat tak amne syukun. Ini malah nak tira roba. Ang duit baka duit anak mungkin jaran nama jukute duit tinggal aja gitu baka. Mico nu duit baka thara lama dah harat fura nunda duit kan jolle sani mati ti aci dah berus dah deh fanat cuma tante baka akan amcon. Ruin ke sabi. Karena mas thari pas ke sani bani aswan bitne aswan kan lama ni bulle aswan ragi jor gara kallo makina talji dah kat nu fa nama mudan no bira. Makina talji dah nama sodoma hailok sudah kat nu fa. Nuguban talji dah. تجد أنا خيسة قرطمي تناجر قرطمي دم مشان كتير متاعهم شوف طب شو قدي جمع قدي خنا نام مسكة بالله فتين تنجي شوف هذا تجد في قرطمي ده ولما كده خنا في هذا بكا وني سبون ده وني خنا تي نام مية كافيان نام خنا كده تولي بال ميلان يراك دارا جدو ويا تو كوكو ديم تامره سالي دم يفرد ديم تاش مكينا فعلا أكما مترو ديم تي خنا سمايا نام نقول جبويتين بنجايا مالين ما فيش نجير Abu namnu hunga as hita aci hita dah nama kan bencana mudi manje namnu lupu ras gese. Akka jaran tu bakalan tay. Abu kita gamana si bencana tu show. Abu rakan. Oh, orang buka fakat ku dulu gese kayak. Wah, aku rakan tu beda cerita. Abu ya lupu ras gese. Mudahnya kharaga gua taarifa dia mana aku be kamu. أكد ساعته أنا شون بيجتنا ندفين إجبت شون ندفين
بيسودي لكن كذا كافان أربعة خنا سيف ورين جربي تتنو إيشي أما كذا ساعتي تلتا دي أنا أوجين جرتي لما سيتين دي معنا جرتين دي أنا ورين جرتي سيتاني دي أبنا أبغى من أبغى ونامو مسرين دي مجيز ما بها خرمت ولد دي برمان تيه أكذا ساعتي إيجا سودان في كنا منتشي ولد كامي بعمتي أشر رجاه بانو أفان دي كمايشي أمبي وقتنا أنجين ده دربده خلاص أني أكان إنسان دي ونامو بري جربي تافان أتي جرا خلاص وادا كنتانو جامبي أنا مو يفهم جرا أما كجيل ده أما غارا دي مني غافا بكتي أسوان كنا سونكي نيجار خيسي بوساني شرا إيجا نمو منيسا ولا بود بعمتي غافا بودي ربي تيس ديشان الربي تيس ديش يورين كمان اللي سماو جين برا ده بتك ما تاتن أنا فاهم بيهو بير أرام بيه أفان شيتو بيها سماد ناندي ما يتيا مثلا ركون كابو ولين دي منين نعم غا نسيب أخذ مالني ويف ولين تكا ما متي غا بيشيم مالني بو فكيم بونه يسيبو تانتري لا كارين ديو يتيا بيشيم كارين ديو نتيافو ننتا ويا كان ديمتين أما غا أولاد فورة تاني ديمو دي خلاص أسمعتين دوماليان نعم ما فهم بيهو جين ديمان تولي جاني دي سنة مغويا خان malene kenya we gafo walimbano ana kada sa mana gafan bo mudawara jani tobli jirami di isa sudani sa wada de mana fida de do beta amma ga gafo bo dem tunamuni di kata dukke sam fra di te badawan tef ana gama tol fadde jira beta amma sudani to di amman fadde jira to sudani tikayen jira imamata wa mata maradasani tikayen jira خلاص انزولي انا بودا توبيا كمان كمان ماما سوداني دينجي صبرتها شو بك بس خلاص افان ربي انه شيء بين اشتبك بخنا خلا بريد انجرا اما قاولن كباني غربا يتا تكون ناول انجرا اني جاب عرفان ربي دبتا دلاتي تشن فودي غاف مترو نغيسو مالكا نكو بيت شي مالا وتري نموت انغنا كان جيتي ندبسه جرخان امامني يوم انا في يجو أكثر ساعته غافر نشين نمو فرقون يخامو كرتي باورخني ولا بامتي سينه نمو غافا سنتي ولتين داتنا دلالتي فغاتي تاوان تيب أدم بقد داتا جام فغات دادي نمو غافا سينو كرتي نكمو كرتي مترو أما غرخنا ولد ديول نمو ولك أمتو نانو تكوتاي أنا فغات دوچين دكو نديستاني بوتاني أنا فغات دوچين دكو اسمان تاجارم تولي أكثر بارو فأكثر سينو دراول مرينا جربيتا غافا عم به يوغاني به والدوكا بول غافا تكيدي سنغافا تنمس وسو يسان تكو تكون دي نمتشي مالك الرخفلي تكيدر كاكا وانا في سوان تيب نما تيم نجيتو نما فاني بيو خوات تيب نما انغانا تكيني ساني خاني ينن نمتشي بغارا جيمي تكيدي جيرو اتغانيت umurre jira dalal chaji dubachu ninjiru gafa bahu isharuman sidu bisetuma bahu la jechu ini sumajala dem tawan tib bakki be balan tegaru som gutami jira dabate jira jechu kanat takka dabate jira waynar gnomul akami bana mana mucin kate jira beta tikko tani gafa ja wallam namu tullu be jitu mijira monjiro magala takara nubar badan beta abaga lutu dubachu da dawati daud abdi tu yo ke nabat dawati dia mun don docira amma akada sa diane magala takara takka baburi akada sa tu khono sam baburu duri mana fincani fu marra qaba fincan udah achi sente tu furgo da kofto kuidu fincan tas debita no te khana kuban kam no beta amma ulan barbila be nabeti ulan barbila bi benya rato chani jiran isi san akama ga kawam ulan sa khan baje chu baburu duri amma ga baburu dabate fincan no qabe jira ula banne ga bude no beta nama chiri sa fincan argine ga hor ti ga bude mo la matar kan fadde ga amma ifsa esa du stadium afaan dubbata anjenne afaan dubbata tolega khabajamtoota hordoftoota forex entertainment amalle qophii keenya akkuma itti fufetti jira tarpiraayizii keenya reefuun tana jenne isinii muda duratti amalle arraan tana nama nu keessaa hojjettoota forex entertainment keessaa namoota biyya tanarraa gaggeessuuf deemnutu jira nu keessaa ammoo eenyu akka ta'e dhumarratti isinii himnaati san duratti garuu jarra kunuun xiqqaa akkatti biyya kana dhufan himanii turani anilleen akkanatti dhufee xiqqoo isin himeetin so gaafa biyya kana dhufanii akka namaa kanatti cinqii kana hunda hin garree maali xayyaaraan dhufte taariifuma waan itti ajaa'ibu guyyaa halkan lamaa fi guyyaa takka qofan deemee ati dhufeen osoo dhaabbatin dhufeera ijoollee lamatti xiqqoon dhufite naa ijoolleen gisee dadhabne jedhii gattaan haa
taafaan arbaa biituu kan zamzam jalaan kaayee jara lubbuu akkanitti fida osoo oofan halkanii guyyaa osoo oofanii aswaan fida nagaaf aswaan dhufnu immoo rakkoon biraa namatti jirti rakkoon jirtu jirri dallaalaa achirraa wanni isaan akkanan meeshaa takka hadaraa achi nugeetti yaanitti jimaa kana makiinaa duuba fe'an jarri ogaa banan jimaadha naa abbaawwan kanaa eenyu kanan jenneeni maqaan kiyyaa badri yaa badri halkan wanti hanganaa kana qabatanii abbaa jimaa kana ni himta moo nimta kan booda foodiyaa jira achi keessa nu dura jirti ishiin ana afaan kana gara na oofanii waan kana jirri haasaa maal tibbe ishiin dura akka afaan arbaa beektu argeemi jarri gisee kan na baabate foodiyaa Nada kabida. ammas narraa itti haasatti olla deebisan ammas borsaan kun ka jimaa kun atiiqee achi gaa borsaa dheeraa kana zippii qabu abba sadii kanaati jarri yoo jimaa kana fudhate eessa gurgurate jimaa ifin qamaani abbaa jimaa kanaa kana itti dawwalee talaa wal qunnamsiisee maallaqa ergisiisuu barbaadan kana na gaafatan ani beeku afaan jarri bitanii ulee kanaan nadhaa abbaa waan kanaa himii naan jaan kana afaan hin beekne waan kana jarri kun gaafatu jira maalitti hin beeku ammas gisee olla deebisan xiqqoo kan taa'e خبران نقول تجيا نمني هدور أسماء منا سانكت نادر لالون خبران قلنا أمة أمة همي ماري يا إن شاء الله تسكون ده أنا قلت كذا سانكت نباتهم فودي أما ترى kita makanya juti أما تو قلت كذا قلت كل رب kita شلم جدة فين بد ولا ada هو قبض أما يا ربي يا رب معلوم رب لا تفهم أما تو كذا كنا dia beri apa kan boleh bolan فودي أنا منجا هو قميك إيران بفتح فودي أتى يمبر تنام ما تيجي سنا والله جزاء شيء كانوا قالنا جدا نبراكم شيء لبونا بعد كذا أكاد يقولون كم بدو شيء أمو Angka bami berdua deh. boleh gana mah by the way alkan kau kita ni boleh aswan ini gana mau gak kan acara makina aku tuh minta kan dia jaga kan nufian amma mau gara surprise kayaknya oga deh baru nama nukai tadi mau jira jenne gay gara dia bakara bakabra kau orang Kanada ya sudah so namni sudah anda tahu nolo ah namni nyuno kan oke itu apa bro bro apa tuh itulah Anak aku mama tangkang ku malata garam ku malata ada wados kumbe ku mama di jara kana mantu yide majra tale mama berkah maaf sanjo ya kau sanureti na ero era itu jin oji cature uso forex ujin unde surajal kabe hanga ero di menit tetke tajajila gudda kana turani awata bashan sisu fi media khata tigaye gudda tabata turani خنا كوفا سونتاني وسو ميديان انجران ندور اللي نموتا والبين في بيا خنا كتو وان دو جند برتره نموتا غاري هوا تفوان دو جتاتورن اكسما نما نموتا كهريتي سندور اللي والبين دا اران تنا موغا نمتا اوسو غران دنا مبابني خران دنا مباتيا سو ون بيا خنا جيرو لين غرا بيا برادي مودا ون كو ملكايفي اسان غانو برادي مون طول فاتله ملكايني ثاني تفهمو غمچوق ابنو betul Fatime so yolle kana isani tinul fanne bi khig zekra لا ثامر التلفات نقول فاتوا ليه ده شيء نبدأ تيرتي وانا كسب كاتا da chen number lene lakke so yolle kana kanati atitulu ditani lubra dia mudia mani ordo ta khayya so garata konni gamana garata konna mo adam pagatu dimna aku mau tenggal Forex Entertainment TV berkeberat le yolle tana wan itu jin namu tu dabarsan itu jenis jera me jera kana dambo kayaknya takau isio nomor ada mu katanya kamu lu itu me apa itu kereta lah le dah ini Laila Sadam ne ada jite ya Sadam jelas ya kapan amma ka nuti terus jadi fakir itu tadi malah kat lugar ini malah malah gerang ke malah tak malah ini kian malah tak apa malah tak anak tu lah sembra dia oh dah di rumah aja irakan lugar ada juru bakal kisah namni rima roji terus luang gudda ada namni keessattuu ka jiru qarani keessatti na wajjin turuu caalaa kaset dhagamu jiru baqaa keessatti jiru rakkoo am fakkeenyaaf amma ijoollee amma baraa hojjetu namni raafatu jiru yoo maqaan raafate namni raafatu iddoo taa'ee maqaan hin raafatamu maqaan maanu yoo raafatame iddoo teetu akkaataa teetu eessatti akka buute eessatti akka waa nyaatte ishiisan waa daabboo suudanii san eessatti akka nyaatte hin raafatu jechuudha kana jechuun namni rakkoo keessatti wajjin dabarsu jechuun waa guddoodha guyyaa waggaa gana baay'ee ganaa kana dhiisaatiin
guyyoota sadiin arfaasan iyyuu bara kana keessatti jiru ijoollee hunda ni yaadan jechuudha. Kanaaf akkuma jette garaan ka gammaddee jirti. Akkuma jettan jee. Gammachuu maalitti beeka beektaa dubbii keenya irratti gaafa kilippii kan koo waraabnu akka tasaa isaa fi hafteedha. Kaameeraa duuba kan jiranu kan waraabaa turan isaaf haftee ture inni akka daayirektaraa ture. Akka tasaa tun sirbu. Sirba qajeelchisaa sanii. Qajeelchisaa sanii. Bakka bareedaa wayirra turre daalachaa nanaa bartuun jedhu jarri kaameeraa natti qabanii ana laalaaru malee duuba waan ta'e hin arganu beekta achi akka tasaa fuuldura keenya karaa makiinaatti ture utuun sirbuu makiinaan poolisii dhufe fuuldura keenya dhaabbate jarri makiinaa kana argaa hin jiranu achi makiina poolisiin dhufeera nanaa Kamera jarri natti qaban dhiiseete fuggisoo gara biraan laalu jalqabe. Naanni poolisii argeera. Amma yoo akkana gargaaru poolisiin gurraachi kun dhufeera beektaa. Akkanumas gargaareetu maan haafti ishee poolisiin dhufeera jennaan haafti illeen kaameraa dhoksutti akkana ta'eeti booda haa dhufu moo waan jedhe beekteerta. Amma dhaabsiin aboo kanaa fixanii irraa malee jedhe. Laari kaara meedikaala waan turre jira. Amma ni malleesse. Filipiin irraa qirraanii abu malee. Yeroo sana kan isa yaaddesse Kanada irraa fuudhe. Kanada fixannee irraa maftee. Amata deemoo meeqa biyya kana dura kan inni gadi qabalee Kanada deemuu fi bar. Amma haafti si gara galee beektaa achi dhaabateeti. Bakka du'eera beektaa. Gadeen si galaafattee ol inni achitti mijattiin gadi hin baatu inni achitti gubannee maalolii taanaa jira waaqni isaa fi biyya kuma baadisa. Abdaari dha. Yeroo dheeraa asitti wajjin dabarsanii jirra. Miidiyaa kana hundee suuraa jalqabnee hanga guyyaa irratti namoota as keessatti aarsaa garaagaraa waliin kafallee bakka kana turre keessaa nam lama ibbiraa dhabuu deemna. Kan keessaa immoo tokko Saanchoodha. Saanchotti namni hundirra beeka. Dhugaadha. Alhamdulillah deemuuf deemna. Ati xiqqoo nama nagaa fakkaata akkatti hin gammadne. Lakki garaan lama na ta'e deemutti gammadee hin jira dhugaa taphachuudhaaf akka jiru. Maaliif waggaa torban guutuu kana eegu jira. Garuu biyya baqaa keessatti saayibootaan xiyye hedduutu jira haati hojii barannee haa hojii nyaanne haa hojii dhuunee deemuu hankee si gammachiisullee waan takka takka jira kasi haa jiru. Biyya kana keessatti obboleeyyan hedduu jira. Keessattuu ana fa'a ibidda kana keessa na dhiibtee deemuun. Ana saantiin agaruu sirree. Ani yaa bidurri fadha baay'ee zawwee dalaaf malee. Ati gama tokko deebinee waa hedduu jira. Gammachuullee biyya kana keessatti illee dabarsinee gaddallee tumamnillee waa hedduu tokko taane. Biyyi baqaa wantoota fokkattuu hedduu qabaatullee wantoota gaggaarii hedduu qabdi. Waa'ee gama jiruuf jireenya tokko deebitee waa hedduu baratta. Nuti biyya mataan ta'eef barreechuu ni danda'ama. Hogga biyya kana dhufne waggaa kudha wayii waggaa torba biyya kana keessa teenyee waa hedduu barannee alhamdulillah amma faayinaala fixannee jirra waan deemuu deemna. Garuu saayibboota fayyaa hojii gaandee hojii dhuunfaa hedduu jira. Isaan fillee carraa kun akka isaan gahee dafee asii of naawwaa. Gama miidiyaa keenyatti hogga deebinu forex entertainment miidiyaa jalqaba irraa kaafnee waliin hundeessine. Dhugaa dubbachuuf miidiyaan miidiyaa Oromoo keessatti miidiyaa guddaaf akkana hin jaamne. Maaliif jennaan amma miidiyaan kun meeshaa inni qabuu fi sagantaan isaa amma gama ispoortii deebinee gama qara jaalalaatii fi waa hedduu takkaatu jira. Sagantaa kana namoonni hedduun keessa gabbu'anii ilaalan miidiyoota biyya adda haa godhan waan hedduu takkaatu qaba sagantaa bashannanallee maatii shoollee hedduu kan kana fakkaatantu jira. Namoonni hedduullee akka kana qoba qaban abdiin godha. Soo gama biraatiin illee gama kiyyatti dhugaadha gammachuun dhagahamee jira. Saayibboota kiyyallee inshaallah gaafa rabbiin jee akka carraa kun ga'ee keessa bahan hawaa fi rabbi jedha. Asumaanuu gaafii wayii morkamaa gaafadha maatii shoo jennaan yaadadhe gaafa proogiraama maatii shoo gizee daleedu namoota gizee afeertu haala kamiin afeerta haala kamiin jala jala mudannoo wayii si mudattee Dhaala natti fakkaata. irraa dhaaleetiin jiraame irraan baradha jeeti bar yoo bakka keetii maatii shoo dalage jee. Kaa'ila maatii shoo kan akkas fakkaate maatii shoon namni hedduu jaalatee jira maatii shoo qophii. Tokkoffaa badhaasa qaballee. Badhaasa by the way. Kuma dhibban fudhatee deemu deemu. Akkamitti tikeetii isaa sun jalaa Asli Faati mana dhufa nama.
Qaatana gaafachuu jalqabenne. Namoota hedduu gaaffii kaasuu jira. Yoom xumuramaa fi gama biraaf tokko deebi'an. Maallaqa fudhatee Waan kana mee Akkana jaanii tiyaabu tikeeta kan keessa jala gubanii namoonni dhuma kana beekuu fedhan. bakka itti godhu malee akka Hin ta'u Wanni kun akkamitti isin fakkaate jiran. Gizeen dhugaa firaay. Warri dhaggeeffattoonni keenyallee jechuudha. Maatii shoon hundeeffamee jira hin dhaabbanne. Eenyurra dhaabuu deemta reete. Namni itti fufu namoota dabarsaa jedhanii lammaffaa mooyyuu namni dhiiraa qopheessuudha dubartiin qopheessuu wayyaa jedhanii akkasitti jedhanii isin dabarsee jira. Maallaqa hundatti kenneera. Sagantaan immoo maallaqa waliin. Maallaqaaf sagantaallee si kunoo maal gaafatu jirti ijoollee akkamii waamu ijoollee akkamii waamu jirtaanaan jettee na gaafatu jirti. Riitiita barbaaddu. Risiita? Waggaama taarifaati. Injiru waan gaafa taarifaa jiru. So akkasii maatii shoon jaalatamee ture heddumaan Itti fufa. Akkuma agartee isaan hedduun dhaabateera haa ta'u garuu itti fufa waan jedhutu jira jechuudha. Asumaan kun hojiilee dhiyeessu. Ani bar maatii shoo miti kan hin affeeru. Qophii cimdiiti malee maatii shoo fi qophii cimdii walatti dhaabatu. Garagara. Itti aaneetiin akka itti hojjetu akka itti fufiinsaan waan kana gooteetiin qarshii 100,000 sanillee osoo fudhatin akka ijoollee koreen beeksisee jira. kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment akkuma agartan obboleeyyan keenya warra wajjin hojjennu warra waliin biyya kana du'aa hedduu dabartane bira gaggeessaa jira. Akkuma reefu tana jenne egaa karaa tokkoon gaddi nuti dhagahamullee karaa tokkoon immoo milkaa'ina isaaniitiin hedduu gammachuu nuti dhagahame mee obboleeyyan nu biraa deemaa jiran kanaan maal jettanii? Dhugaa dubbachuudhaaf waan jettu dhabdee. Yaa kalli waan ittiin jiru dhabe. dhugaa dubbachuuf ani waa lama bifa lamaan hin jira tokko nan gammadaa fi biyya baqaa keessa biyya sadaffaa argachuu keessanitti baay'een isiniif gammadee. Ibiif gaddi qaatitti haftu kana. Isa maqa. Ija koorraa argamaan jiru dafqa wajjin na jalaa baaramanii bu'aatiin jira. Baay'een isiniif gammadee biyyi isin naqaa jirtan kunis immoo biyya silasi biyyi namaa biyyuma namaati waan ta'eef garuu biyya samma keessa jirru kanarra immoo biyyiin isin deemaa jirtanu waan waggaa 7 ol hawwaa turtanidha kan isin argattani. Keessattiifa Sanuu poolisii illee nama sodaachisoo Filiippii irraa abbaa Mamme karaarraan argamsaa jirta. Haa ta'u dhugaa dubbachuuf keessatti maammee wajjiniin baay'ee erga walitti dhufne hiriyootaan waan baay'ee wajjiniin dabarsaa turre deebi'ees immoo akka hiriyummaa akka nama dhuunfaa tokkootti baay'ee walitti deddeemna turre hamma ta'e walis ni argina. Gaafa inni na biraa adda ba'ee jedhu qirritu manatti jedhu siif gammadeetiin jira ibsa siifis gammadeen jira karaa nagaa siif haa ta'u jechuudha. Keessatti sagantaa ispoortiidha kanatti dabarsitu ibsaa hojjetanii kanatti dabarsitu nama lama taatanii dabarsitu turtanii amma ati biraa deemaa jirta waan isatti dhaga'amu immoo inni ayyamu kophummaan akkamii kophummaan gaafa hiriyaan kan keessirraa adda ba'ee deemu akkamitti chaalenjii kana dabarsitallee. Akkuma beekamu ibsaan mokshin kiyya waliidhaanii hojjenna. Ati isa qofa osoo hin ta'in namummaan kamiyyuu hiriyaan kee gaafa si biraa deemu gammachuullee qabaattuuf xiqqoo gaddii tokko numa jira jechuudha. Maaliif akka ta'e egaa akkam akkaan jee dubbadhu hin beeku garuu deemuu isaaniitti haalaan gammannee jira. Ammallee asumaan itti himachuun barbaada daawwattoota keenya fuulduratti gaafa asii hojjedhu riippoortaratti achirraa akkana hojjetu asumaanii itti dhaabachuu barbaada. Durarratti walaloon hin jedhin. waan hundanii walaleessita walaloon hin jiru. Durarratti deemsa keessanitti akka malee gammade. Ani naman itti dhaleenya hin beeku dhiisi nama maqaa Oromoodhaatu kan biyya tana keessa bahuun hin gammadaaf. Maaliif namni keenya waan biyya tana keessa ta'u jiru walumaan kan beeknu. As dhaleessee immoo akka walitti dhiyaannutti yoo dubbadhee jechoota hedduu jira kan fayyadamuu danda'u. Ammoo gabaabsee yoo ibse Oromoo maal jettee beektaa ilma waa sadiin eebbifti gisee dhalatu. Takki ka biyyaa tolu ta'ee jettiin. Takki ammoo ka gosaa tolu ta'ee. Takki ammoo ka warraa tolu ta'ee. Sadeen kana dhabdu shafaa ta'ee jettiin.
juga wala lo hun le malle Nane wala naman. Sigale khanaf isinga khan warra bira khutaniti khagosa bira khutani kha oromo tolu khasabatu le taatan maal jechu barbaadeti namni hogga saba tokko fa hojjechuudhaaf karaa bu'ee saba saniif jiraata mataa ifee dhiisee haga dandeessanitti saba kanaaf jiraattan saba kanaaf sagalee taatan miidiyaa Forex keessatti illee gahee guddaa taphachaa turtan fuulduraaf illee dhaamsa isiniif qabu bakka addan gaafa keessan sanitti ammoo akka gartee kana caalaa Oromoo gartee dhimma Oromoo irratti hojjetan asumaan isin bira hachuu barbaada gabaabsee ammoo Dolar gulen dekat. Dolar ergite ma dura Forex Ega wan tiwaru le tahu bakka buna keja sanitti ni ergitani kanaaf wallahi yani gamuchuan je ibsadun qabu bakka deemtanitti muqaajita ali olla isni ha godu akka gara kasani isni ha ta'u gabaabsee hunda amma dhaqanu machuu barbaaditi Galata. thank you Egaan surprising keenya tokko keeka kana Forex kubbayya Forex entertainmentiin muranii haa nyaatanii sanbooda immoo surprise itti aanutti deebina jechuudha Ma jechuun wanni kubbayyaa murruuf maali? Faashii sodaatanii. Forex irra jirraa mira amma Okay, kumbayan Forex. Abdileera kami Canada muroo biyya darbiyaatan. kubbayya Forex Waa addaati akka? Forex Entertainment Media. Humbarida. Kee kan murruuf deemarraa kee kan qophaa'e kuni alaabaa biyya teennaa qaba biyya lammaffaa jedhama. Biyya sadaffaa jedhama. Baay'ee Ayyee akkana gootee Awada funti. Raka. Wow. Ini aku mau. Wala ni Mia. kan mungkin kan sini aku. Itu masih nabi tu. Tinggal tu mak. Akkasii egaa keeka keenya muranneeti jirra amma immoo gamanumaan akkuma egaan daawwattoota keenya sagantaan keenya tokko lama jedhee gara xumuraatti geenyeeti jirra keeka keenyas murameeti kan inni jiru baga gammaddanii gamanumaanii amma immoo gara sagantaa keenya xumuraatti deemna akka Forexitti tiimii yookaan tiimii Forexitti yookaan akka dhaabbata miidiyaa Forexitti kennaa qopheessine qabna kennaa kana immoo akkasumas ammoo sartifikeeta waraqaa ragaa kan qopheessinetu yoo jira gara sanatti isin dabarsina jechuudha. Egaan amma gara kennaatti kan nuti dabarfannu kennaa keenya kan ammoo kan bakka bu'eenuuf kennu birraan ka'ee kennaa Forex qopheesse kan kennuuf ta'a jechuudha. Gamanumatti dabarsisin dabarna. Talaga ammaan tana kennaa obboleeyyan keenya kan biraa deemaniif kennaa xiqqaa takka qabnaa fi soo kennaa kana kennaa fi Hai kamu? Abanam. Tene tim banamu. Abanamu. Tertiban bana. Abanamu. Mami bani. maaloo ni kana bareedu Sini amannya tu benar awam beragi se. Anda berani. Bombitika waan biraate waan nama shakkite waan duni beektaa. Lah, jadi wabah ini gue sendiri tak. eegaadhaa jaanii Warra kanaadha. DJ fakkaatan illee maal muuziqaa dhiisee maal waan muuziqaa ol qabata kan taate. Muuziqaan taphatu gaafa biyya. Osoo mana dura waan shakkite maal ta'uu yaade? DJ fakkaata. me waan shakkite jiime Waan shakkite mee osoo mana dura maal ta'uu danda'a? Reediyoo Forex. gisee hunda akkatti nu dhaggeeffattan Meetir baandii dhibbata kooduu. Laa yoo baneetu waan jedha humaan jedhu waan dubbadhu. Biraati keessan. Waan ta'e ta'u. Yoo wallaawa jedhaate waa Forex irraa naa kenna dhugaa. Maaliif waan barbaade hin taane maaliif viizaa Kanaadaa hin taane fudhadha. Kennaan xiqqaan qabdu yoo xiqqaatellee. Mana galaa jira. Kottu bayi kottu. Bane. Kottu bayi mannaati. Kottu bayi. Kottu buleessa kee kottu. Hojiin deemtaa bar. Waan hojiin deemu waan asitti ta'u. Kennaa keenya yoo dhiibdee deemte. si dhumattee
ما لو لك ترى كوكب دقات أترى برا هاي كنا هو سي سيبا وجيا سانتي دي ألفتي واو أفريقيا خسن دلقاني كتبه ما هلا سياسة قوتها ساتي ساتي thank you so much بيالات أنا سعدان دلقانيسو زيون دك ساعات أنت تجيب بلا كيسا كجرا كبا سر غولدا كيساي كوفا كيسا ديلي غودا rakkoon qabu nama na biraa deemee wajjiniin hariiroon keenya asirratti dhaabbata. Saati appillee galatoomaa ulfaadhaa baay'ee si galateeffadhaa. Saanchoon itti aanume. Saanchoonis tilmaama osoo hin fanne jiru maal ta'uu danda'a? Tilmaama. tilmaama ni ulfaata. Yeroo jalqabaatiif kan akka ta'e nama iddoo fudhadhee hedduu nama rifachiise hedduu. Abshir. Wajumaan laalame bannee. Morkoma harka wallatu jira gammatti itti hawwata. Abshir kan kilaalte miti. Laalee reeyya. Egaa Wanni hin beekne nama hin beektu itti siqee nyaadhi dura. Itti gaafa goshi. Rakkoo gahu. fiidii wii fakkaata garuu. Fiidii filima wii sagantaa foreksii hunda dalaydanii bakka takkatti fiddan fakkaata. Kaasetta. Kan duraanii tokko ture taani. Wasan fakkeessanii fiddan. Isaa miti kan yeroo arsenaa dhannoo nyaatuuti. Awadii si gaammaa jedhee Oh, saada. Hedduu bakka galatoomaadha. Haadaa ta'uu fi fakkaata keessatti haadallee gosa lama qofa qaba. Tafeedera jijjiirra daa. Tafeedera takhaata. Haadaa fi chaarjara kunoo. Ye chaarjara qabu. Hingattee mata jira. Ye chaarjara qabu fidaa. So kennaa kana wanni itti kan inni ibsaa yeroo tokkoffaa yeroo keessanitti akka fayyadamtanii biyyi deemtan gaa akkuma beekamu biyya faranjiiti biyya saara namni akka malee itti fayyadamu gara biraatiin ammoo ta'a waan yeroo mara harkarraa hin dhabne isa laaltanii akka forex entertainment yaadattanii. Nu yaadattan khabarallee yoo bitatanii jijjiiratiin aadaa harkarraa. Waan hedduu takka namatti dhiyaatudha ta'a yeroo mara harkatti ilaaltan so kana laaltanii akka yeroo mara nu yaadattan nulleen irraanfatanii garuu forex yeroo mara harkatti hidhattanii yaadattanii fi yaadnetti waan kana kagoone silaa waan kana guddaatu isin malaa garuu kannaan gaati qoon qabdu jenneeti kana isin goone kannaa kan yeroo raaqee baluu kataniif galatooma. Hedduu takka galatooma. Isinillee galatooma duraan dursee ani hundi jechuu barbaadu dhugumatti jechuun namni yeroo biraa deemu waa baay'eetu beekaatuma gubbarra kofalla malee waa baay'ee tokko malee jedhee namatti dhagahama. Namni kennaa namaa kennu osoo hin taane yaadaanuu waan tokko yaadee ijoolleen tun nu biraa deemuu jirti jedhamee itti yaadamee yaadummaa jalqaba bu'uura yaadaatu iyyuu waan guddaadha. Egaa isin kennaa kana xiqqaa jettanii nu kennitanii kennaan kun waan guddaadha waan guddaa nama agarsiisallee waan guddaa nama barsiisallee akkasuma immoo waan guddaa nama yaadachiisallee kanaafuu iyyuu guddaa galatooma bakka fuudhanitti rabbisni adeemsuu jechuun barbaada akkasuma immoo iyyuu teessanillee hin turini bizaan keessa yeroo dhiyootti akka amiin akka isin dhufu jedha guddaa galatooma dhugaa ulfaadhaa forex entertainment miidiyaa lafaa dhufaa miidiyaa warri biyyaa osoo silaa qabaatee sagantaa as keessatti jiru kan osoo qabaatanii miidiyaa akkaan namoota baay'ee barbaachisuu keessatti isin hangana taatanii kan nullee isin gargaara turre amma isinirraa baanee jirra. Garuu akkuma ibsaan jedhee achi baanee illee waan tokko isin gargaarra. Haa ta'u garuu isin jabaadhaa rabbi isin jajjabeessu rabbi obsa isin haa kennu nu dhabuu keessatti. Egaa nama lamaa geggeessu jechuun waan guddaadha. Wanni ulfaatu nama lama bakka takkatti wajjira tokko kata yeroo takkatti wal fakkaatatti dhabuun nutti ulfaata. So rabbiin bakka deemtan hundatti rabbi isin nafsu mee ibsaa waan jettu qabda? Duraan dursee hedduu takka galatoomaadha. Warra sagantaa kana warra qopheessitanii fi forex entertainment miidiyaa illee hunda keessan galatoomaadha. Ispeeshaalii nama carraa miidiyaa kana keessatti na kanne maqallee dhahuu baadhu hedduu galatoomfachuun fedha. Maaliif namoota biyya tana keessa kumaatam lakkaatamtu jira. San keessaa filatamee eegaan bakka kana kan hin gahe. Maqallee dhahuun dirqamaa miti garuu hedduu takka galatooma abbaan of beeka. Isinillee kan yaaddanii akka nu kabajanii akka nu godhuu keessaniif hedduu takka galatoomaadha. Inshaallah rabbi wajjin isinillee carraa kan nu gahe kun akka isin gahu waan gaarii isiniif hawwa.
hedduu takka galatooma. Okey, galatooma. Tolaga qabdimtoo daawwattoota keenya obboleeyyan keenya gaggeessuudhaaf sagantaan qopheessine amma gara xumuraa dhufaa jirra. Dhumarratti ammoo waraqaa ragaa takkaahu sartifikeeta tajaajila miidiyaa kana keessatti hundeessuurraa hanga guyyaa biyya kanarraa ba'anitti nu waliin turanii aarsaa hedduu kafalanii miidiyaa kana keessatti waan hedduu hojjechuu isaaniitiif waraqaa ragaa takkaahu sartifikeeta apprisheeshinaa jechuudha kan nuti barbaanna. Mama markama. Tolaga khnaan bira sertifikeeta khadnu fi barbaanna adkeeta dadhabee fadhe osoo hin jeeyin miidiyaa keenya nu wajjin hundeeffame irraa hanga guyyaa biyya kanarraa ba'anitti nu wajjin hedduu adkeetatti lafaanii waan hedduu dadhabanii sadarkaa kanarra miidiyaa kanaan ga'uu isaaniitiif sertifikeeta kana khadnu fi barbaanna. Galatoom Barichoo. Tola. Akkasuma ibsaa duure galatoomii hanga irraa nu wajjin miidiyaa kana hundeeffamarraa hanga bakka kana nu wajjin akkatti lafa oqeeteef sartifikeetni kun siin malaa. Atalleen galatame hedduu. Wanta keessan hedduu. Suuraa waan ta'eeti. Itti fufaa. Silaa nama. Kana harkatti fudhadhu akkatti mootummaan Kanaadaa kana woo arge. Rakkoota qabalee fuudhee wanti jira. Kabajaa. Beekama wallahi. Angkanii sudah achitti illee akkuma gartee isaa qunnimesan osoo yaaduu poolisiiniitti. Achi jiru. Goolabnuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya bashannana xiyyeeffatuu fi obboleeyyan keenya kanneen waliin as keessatti hojjechaa turre waan hedduu wajjin dabartanii yeroo dheeraa waliin miidiyaa kana keessatti tahee miidiyaa kana durattis waliin turre biyya baqaa kanarraa gara biyya baqaa takkaa'uu Kanaadaatti gaggeessuudhaaf qopheeffannee kannaaleen garaagaraatillee xiqqaatullee kanneenii fi xumurree jira. Akkasuma sagantaan keenya arraan tanaaf qopheeffannee kan hanga ammaa hordofaa turtan kana fakkaata. Qophii keenya biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa keessan nuuf tura.